Taaptaapiin mana akka hin qaqqabnee godha. Sheeriin immoo sagantaa keessummaan teenya akka bareedduuf namoonni hedduun akka argamu fayyada. Saniifuu namni 600 yeroo takka irratti yaadaleenu bikka takka dizaayinan jalaa jechuudha dhaaba yookiin namni sanii ustaazan za'a wageen yaadu. Saniifuu bikka takka namni 600 yeroo takka iskiriina qaqqabaati namni 500 nama 10 sheeriin kuma takka wala dabdu. Taaptaapiin 37 jira. Wow, bareedaa deemu jira. Wow, asanti dhufte wow. Koppiliin gamma deemaa hin jiru deemaa hin jiru koo asanti. Wallahi koo ati koo mana uwwisna koo asanti ergi. Dhufte. Tusin kakaasi. Wow. Taaptaap jechuun waan ammaa. Oke, isaan kakaasee dhumata kan gaafa nuti haa ammaan tana moo nama jaalladha. Jamaa keenyatu dhufu jira. Sagalee akka isaa ani hin qabu sagalee isaa san jechuu hin danda'u. Amma koppiliinkii taaptaap gochuudhaan hanga ammaan tanaa nama 600 qofaatu koppiliinkii godhee aseen illee nama 600 qofaa taaptaapiin hedduu xiqqaate. Itti fufaa gaa'is taaptaap. Takka kanatti hin goosisneer jaalii. Apa jalla? Mali? Anu takka kanatti hin goosisne gisee ol na baasen gaa keessummaan dhufu. Boodigaardii xiyyaa dubbachuun danda'u. Duuba dhaabbata Maal isaa? Boodigaardii dubbachuun hin jiru. Boodigaardii yoo nan dubbise qofa dubbata yoo nan dubbise qofa. Mee dubbisi? Bista qofa. Saayil abdeetiin akkanatti jechuudha qofa. Bum. Boodigaardii kan irraa bareeda. Hanga ammaa koppiliinkiin kun shantamallee hin seenne gaa'is koppiliinkiin maal jechuudha kuma nama arraan tana sirraa siitu sirri hin jirre isaa abdee sirri hin jirre maaltu si keessa jira maaltu si haasee. Asu. Nagaa. Alhamdulillah kan. Nagaa mi? Maal nagaa natti addunyesite. Viidiyoon wanta agis takka hanga sagantaa eegalanii. Okay. Ambar sababa ijoollee sana akka itti isaan laayivii kana ilaaluu hin dandeenye bilookiin ala jiru jarri lamaan kana muut godheetiin seena laayivii kana akka isaan Tarsi boonee akkaawuntii feekaan dhufnee laa. Boodigaardiin kiyyaa yoo inni waa jejjee akkanattiin dhaa jaara akkanatti. ana Samilaala ada boodigaardii kee. okay Kajee gabaata. daqiiqaa 10 qabna sagantaa jalqabuu fi walii jala daqiiqaa 10 keessatti inshallah I think taasin illee daldala jiran sa'a daqiiqaa 10 keessatti maalisi asuraani mootiin ishii badhaafaa irra Deemaa. eessa deemta yaa'ii Wannan diisin Deema biyya tanaa ansin irraa deemaa. eessa deemta boodigaardii okay booda okay wargaan hin jiru na dadhabsiistee jirti ayyee laala akkana jechuutti koppiliinkii kuma 100 kaasensisanii gaa'is koppiliinkii aksiira isamoo koppiliinkii godhaati taaptaap jechuu kiyya taaptaap bar walna jalaa balleessite bar areetaa baarsaa kana. okay kayya Koppiliinkii maaliif hin goone? Maan goone koppiliinkii? Abuus kai. Koppiliinkii godha. Taaptaap godha. Sheekaan jira godha. Guma dhufe kanaa wari'uu deemta achi deemeeti. Inni uleedhaan akkam furuu deemaa hayuu dhaa'uudhaan nama koo. Siitiin aari'amtee jira. Dandaa keessa deema. bir asantii fi ana bira sentaa fi rumaan ka'u dalagaa oo idan tellechi Asantiin nama anari'een feetu. anaaf fadha anaan Garaana nyaatila.
Sin katarafu. Dumatu taphtaafin kuma dhibba seenuu qaba. Koppiliin killeen akka koofu jirtanii jabaadha. So namni inni ammaan tana gaamati qoosaa hagoonu isin mana uwwisumaaf haa jennu malee nama jaalatamaa kabajamaa iddoo kabajnu ustaazii keenya sagantaa inni qabatee dhufe. Na taphtaafillee godhaa koppiliin killee godhaati sagantaa bareedduu barnoota irraa fudhatan akka gaggeessu qaba. Mahal jala du khabaju kaisa na idu si jala na sumanu asmu jala tetenya ga ka halani na so ini saganta tu saganta shekha tati asanti mudra njo ana so saganta ne galle silana shida da tu jette abde kam se pakka Nashida isa idile nashida sagale isa takkasi bareedu sani naati tanteetu mataan ata gochaa kun taane tanaan hojii maara kokka buni dandeenya. Saadonare oye gugubate egawa hunda gudadake fede malje dubbate naadage amarti imana no sabujari. Imantu naga mama yoni je. Kalbitin wajitu. Amma lain mana naga bela. Amma isa sosobna mo. Okay. Kuma sagalta milama ra jirai. Sagalta milama. Nama di pasti. Nama kumaran ni agalla jenne. Nama kumaran sagalta. Sada tengok ni na jenne. Sagalta. Share kompliinki godha namni hundi wal biraan ga'a nuti akkuma wal dhagaa jiru taphtaafin kuma dhibba galaa jira asillee nama dhibba saddeet nama kun takka seenaadha sheeka keenya hedduu jaalannaa hedduu kabajnaa duuta yaa rabbii nutis namumaa jennee jirra kanuma beekta Angana barbaade giddidha. Maashataani maana dhoysiti ijoollee biroodhaan mataadha tolchiti. Naannoo ta'e yaadabbii itis namumaa. Abdurrahman Hussein callaa Hussein tigata keenan. Ari'amnee jirra yeroo. Maali? Interview hojii godheetiin jira bal. Hojii godhee jira. Garuu nashiidaa isaa jettu amma firii takka jee. Je'ee fiitiin gaafadheemi. Amma jeeme. Amma jee. Alla yaa Rahmaan yaa Barjummaa nuuta yaa Rabbii nutis namummaa. Maaliif nutis namumaa jetteen jee gaafadheen maaliif rabbiin akka nama taane hin beeku jeetiin gaafadheen. Maas hin jee. Namni guutuu dhaggeeffate sirriitti maaf hin jaarre dhufete gaafadhu. Okay. Iba saddeet ini saddeettamii lama. Amma kan Ganti-ganti waa baalan buufatte laakin. Taptaan kun nagaa isin gasu. Yani waraabbii bittiin seenu deema. So carraa gaarii yeroo gaarii ittiin deebi'a. Bona duratti bahuu baatan. Ayyee kunis karaan jiraan hin bahu. nama 900 taane 885. Amma okay. Amma eegaluu deemna. Amma waliin qaba. Deeqa lama qaba. Itti oofi bakka karaan